ummanni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jiruu fi jaarsolii Oromoo, dargaggoota Oromoo fi shamaran Oromoo hundumaan bagga waggaa haaraa bara 2009 isin ga'een jedha. Yeroo kamiyyuu caalaa rakkoo guddaadhaa fi rakkoo hadhaa ta'e baay'ee dhannabachaa turuu isaa warri keessa darbee hin yaadata, warri dhimma kana hordofaa tures ni beekna. Haa ta'u malee rakkoon kun guutummaa biyyattiitti haa ta'u iyyuudha. Dhimmi kun Oromoo irratti baay'ee cimaa akka ture hundumtuu kana waggaa kana galmeessanii rakkoon Oromoo ummata kamirrayyuu caalaa xiyyeeffannaa kennee hojiin badiin guddaan irratti dalagamaa turuusaa ni hubatama. Kanas immoo yoo ilaalle karaa siyaasaa mootummaan wayyaanee siyaasa hundumaa dhuunfatee dhaabbilee siyaasaa Oromoo hundumaa to'atee biyya keessatti akka isaan hin sochoone, akka isaan hin dubbanne, akka isaan uummata isaanii wal hin argine godhee hidhee kaa'eera. Maqaa abaawootiin, maqaa waafidootiin, maqaa kabaawootiin Oromoonni hidhamanii rakkoo guddaa argaa jiran gola hundaa keessatti, ganda Oromiyaa hundaa keessatti, godina Oromiyaa hunda keessatti dararamaa jiran meeqa akka ta'an uummata Oromoo fi namoota rakkoo kana keessa jiran qofaatu beeka. Kanaaf siyaasi biyya Itoophiyaa hundumtuu wayyaaneedhaan kan dhuunfatamee fi siyaasa mootummaa dictatorship kan jennu kana harkatti uummanni keenya rakkachaa jiraachuu isaanii hin beekama. Mirgi dhala namaa guutumaan guutuutti kan sarbame ta'uusaa, keessumatti immoo Oromoon hunda keessaa yakki sanyii balleessuu, duguggaa sanyii balleessuu irratti raawwatamaa jiraachuusaa eessumatti iyyuu galmaadha. Dinagdeen biyyattii guddate jedhamee waggaa meeqa faarfamaa tures uummanni Oromoo argeera, uummanni biyyattii argeera. Hanga maallaqi biyyattii waan tokko bitee lubbuu namaa hambisuu dadhabutti karaa gara biraa immoo uummata bitachuu dadhaberraa uummati wayyaanee, ergamtoonni wayyaanee fi daldaltoonni wayyaanee bitanii biyya alaatti gurguruudhaan maallaqa biyya alaa tuullachaa jiru. Uummanni Itoophiyaa, uummanni Oromoo nyaatee bulu waan dhaberratti isaan garuu birrii biiliyoona 50 hanga ga'u birrii hangana guddatu tochoosaa jiru karaa daldaltoota isaanii. Yaa uummata Oromoo, rakkoon sirra ga'e karaa hundaa wayyaaneen dhokachuu yaalu malee ilmaan kee bakka jiruuti rakkoo kee iyyachuu ittuma fufee jira. Dhaabbileen kees bakka jiranii rakkoo keef waan danda'aniin bosonattis addunyaa birattis waan danda'an si iyyachaadhuma jiru. Haa ta'u malee uummanni Oromoo tokkofummaa isaa cimsee rakkoo isaa mootummaa addunyaattis haa ta'u mootummaadhuma biyyattii irratti dhiibbaa gochuun ibsachuu qaba. Rakkoo kana keessa akkuma sila isinii caqase tokko rakkoo beelaati, tokko rakkoo siyaasaati, tokko rakkoo dinagdeeti. Rakkoon beelaa ka'een uummanni Oromoo baran miliyoona 10tti lakkaa'amu waan nyaatu dhabee dararamaa akka ture. Daa'imni 200,000 ta'an biyya Oromiyaa keessatti darara guddaarra akka turan addunyaan hunduu galmeessee darbeera. Beelli Oromoon argeen beenne ilmaan Oromoo Shaashamannee keessatti, ilmaan Oromoo Borana keessatti utuu namni ilaalu yeroo isaan du'aa turanis argameera. Nami gabaasullee dhibee rakkoo kanaaf dararaa ga'aa ture kana addunyaa jalaa akka dhokatu godhaniiru. Yaa ilmaan Oromoo, beelli kees dhokateera, ajjeechaan kee dhokateera, reebichi kee dhokateera. Dararamni Oromoo irra ga'u hundumtuu dhokateera. Lammiin Oromoo ba'a Oromiyaa keessatti, kibba Oromiyaa keessatti, kaaba Oromiyaa keessatti hidhamaniif dararaman akka addunyaan hin barre karaa wayyaanee sinirratti godhameera.
walloo keessatti namni 13 guyyaa saafaa ajjeefamanii warri ajjeese seeratti dhiyaachuu mannaa akka isa du'aniif akka yakkamaa ta'anitti kun seera addunyaa jalaa ala nami du'e yakkallee yoo hojjete yakkaan gaafatama malee ajjeefamuu hin qabu. Harargee keessattis abaa'oo deeggartadhanii guyyaa saafaa xiyyiitiidhaan milishaa isaaniif wattaaddaroota isaanii nama reebanii nama ajjeesaniiru. Kun hundumtuu gochaa barana wayyaaneen rifatee ummata Oromoo irratti raawwachaa turedha, raawwachaa jirudha. Ummata Oromoo beela qofaa miti kan ittiin gidirfamte, dinagdee qofaa miti. Barattoonni baratanii akka isaan hojii hin argamne godhaniiru. Biyya keessaa kan baqate Basaasoo keessatti namoonni 65 lubbuu dhabanii 100 madaa'anii namni 250 mana isaa dhabeera. Manni 250 gubateera. Kun biyya Somaaliyaa Basaasootti illee, biyya Keeniyaa hollaa keenyatti illee, Jibuutii keessatti illee Oromoon baqate illee akka nagaan hin jiraanne godhaniiru. Kun hundumtuu kan raawwatame bara dhuma kana keessa. Kanaaf barri kun hunda caalaa Oromootti kan ulfaatee fi kan sitti hadhaa'e ta'uu isaa kan nuyi dubbannuuf kanaafi. Kun dhaabbileen Oromoos bara rakkoo kana keessa akka carraa ta'ee yeroo diinaan akka isaan jeeqaman godhanii fi akka isaan wal dura dhaabbatan godhamedha. Beekaniis utuu ta'e utuu hin beekin dhaabbilee keessatti warri rakkoo uumaa turee fi rakkoo keenya irratti rakkoo warri nuu dabalaa turan rakkoo kana bal'isuu isaanii irrayyuu hamilee kee irratti hamilee ummata Oromoo irratti balaa guddaa ga'aniiru. Ummanni Oromoo rakkoo ga'e hundumaan utuu abdiin kutatin diina isaa dura dhaabbachaa akka inni ture, loltoonni Oromoo waan ta'eedhaan utuu hin rifatin utuu booddeetti hin deebi'in hanga yoonaa qabsoo irra akka isaan jiran, warri paarlaamaa keessa jiran illee warri biyya keessa jiranis dhaabbileen Oromoo tokkoffummaa isaanii cimsanii qabsoo irra akka isaan jiran ummanni hin beeku. Ummata Oromoo wayyaaneen kee miti. Ilmaan Tigraay yoomillee ilma kee ta'uu hin danda'an. Kanaaf ilmoota kee biyya keessa jiran irraas biyya alaa jiran irraas irraan fagaatin. Guyyaa dadhabdullee halkan wal qunnamtee tokkoffummaa kee jabeessuu qabda. Kanaaf ummanni Oromoo tokkoffummaa isaa kan cibsuu qabu har'a. Waanni ummanni Oromoof dhaabbileen Oromoof diyaaspooraan Oromoo hundi gochuu qaban hinni guddaan tokkummaa Oromoo tiksanii tokkummaa Oromoo jabeessuudha. Yoo kana ta'eeti diinillee ummata Oromoo irratti balaa geessisu irraa dhaabuu danda'a. Waggaan darbe waanni karoorfamee hojjetame Oromiyaa keessa hin jiru. Ganda 6,200 aanaa 200 godina 17 keessatti waanni karoorfamee hojjetamee hojiirra oole hin jiru. Akka karoora addunyaatti bara 2015 kana keessatti beela biyyaa balleessuu, dhukkuba daddarbaa biyyaa balleessuuf gandi hundaa kellaa fayyaa akka qabaatu, ummanni 25,000 buufata fayyaa akka qabaatu, ummanni 75,000 hospitaala akka qabaatu, gandi hundaa mana barumsaa akka qabaatu, bishaan qulqulluu akka argatu, karaa akka argatu, ibsaa akka argatu kan karoorfamedha. Kun Oromiyaa keessatti hojjetamaa hin jiru. Kanaaf kan falmatus ilmi hin jiru, paarlaamaa keessatti kan falmatu hin jiru, gaaffiin isaa hin dhaga'amu. Kanatu Oromoo irratti godhame. Kun karaa nuyi sirreessinu hoomaa. Wayyaaneen kana sirreessuudhaaf ilma kee miti kan isiniin jedhe. Kanaaf ummata Oromoo hamma ilmi kee dhufutti, hamma abbaa biyyaa taatutti kun sirraa'uu hin danda'u. Kanaaf waggaa dhufu maal goonu kan jedhu dhaabbileen Oromoo karoorfadha. Ummanni Oromoo karoorfadha. Mootummaa irraa waan hedduu hin qabdu. Ofii keetii waa hojjechuuf karoorfadhu.
tokkummaa keenya hatikfamu bilisummaadhaaf waltumsinee haa hojjennu waan qabnuun qabsaa'ota haa gargaarru dhaabbileen Oromoo walirratti bobba'uu dhiisanii wal cabsuu dhiisanii walirratti barreessuu dhiisanii walirratti dhagaa darbachuu dhiisanii diinarratti TPLF irratti akka isaan dhagaa darbatanii waamicha nuyi goonu ummanni Oromoo kana nu dhagayi kana nu mirkanees gumiin paarlaamaa Oromoos ta'e atis kan itti barbaaddu dhaabbileen Oromoo bakka jiranii wal gurmeessanii wal tumsanii diinarratti akka bobba'an malee akka walirratti bobba'an miti. Kanaaf kun waggaa kana keessa raawwatamuu qaba. Kan bilisummaa Oromoo barbaadu tokkummaan hiriiruu qaba. Wal tumsuu qaba. Tokkummaa ummata keenyaa tumsee qabsoo eegaluu qaba. Kanaaf waan nuyi dhaammannu maqaa ummata Oromootiin waan ummata Oromoof malu waan ummata Oromoo bilisummaa isaa ariifachiisu hundumaa hojjechuudhaaf tattaafachuudha. Tokkummaan Oromoo haa eegamu. Dhaabbileen Oromoo waliif wal ta'anii diinarratti haa hojjetanii. Diinni keenya beekamaadha. Hireen keenya tokko, biyyi keenya tokko, kaayyoon keenya tokko. Kunis bilisummaa tokkummaa Oromoo eegu kana eenneenaan waggaa kanatti gara bilisummaatti gara tokkummaatti gara wal jaalalaatti deemuu ni dandeenya kan jedhu abdii qabna. Barri dhufu kun bara badhaadhinaa bara bilisummaa bara nageenyi Oromootti mirkanaa'u bara tokkummaan Oromootti eegamu bara jaallummaan Oromoo gidduutti cimuu fi diina keenya irratti xiyyeeffannaa goone bara hojjennu bara guddinaa akka nuu ta'u maqaa gumii paarlaamaa Oromoo fi maqaa Oromoo bakka nu buufate hundaan ummata Oromoo hundaaf bara gaarii isiniif haa ta'u jedhaa bara badhaadhinaa haa ta'u.